weellisaa jaalatamaa yeroo jalqabaaf qaanqee fincila diddaa maaster pilaanii qabsiise. Maaster pilaanii jedhanii sanyii dhuguuf malaa Oromummaa keenyaaf waan tokko taane diinaffanne na waltaane. Caalaa Bultume qeerranso koonsartii biifolee qabatee isiniif dhufeera. Handhuura keenya Finfinneerratti ni dhiichifna maleerraan godaan. Fulbaana 10 bara 2012 waaree booda sa'aatii 8 irraa eegalee boolee biyya bulbulaa galma barkumee magaalaa guddoo keenyatti ni dhiichifna. Imaanaan si harka jira qeerroo sabaaloli imaanaan si harka jira qeerroo sabaaloli. Koonsartii biifolee Caalaa Bultume. Bakkeewwan tiikeetii seensaatti argattan Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Baankii Awaash, Alamganaa Hoteela Alam, Ashawaa Meedaa Hoteela Harmee, Adaamaa Baariif Riistooraantii Keebeekii, Amboo Hoteela Daraaraa, Gincii Hoteela Atleet Abbabaa Dinqeessaa, Duukam Hoteela Atleet Warquu Biqilaa, Jamoo Hoteela Dibaabee, Qeeraa Baariif Riistooraantii Keebeekii akkasumas bakka bashannanaa guuteetti argattu. Qopheessaan Meelbaa Entertainment and Event Organizing PLC.